namni gaafa waasii kenne yookaan itti fayyadamee yookaan nyaadhu yookaan uffadhu yookaan ittiin deeme maal godhee kennaa wayii gaafa sii kennu ofiisaa namni sun qabatamaatiin itti fayyadamaa jira yoo ta'e atis yoo itti fayyadamte miidhaa sirraan hin gahu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko yeroo nyaata namaa kennan nyaata sanarraa qammasaniitu namaa kennu yookaan namni illee akka nyaatu taasisu jechuudha. Nyaata sana keessa utoo wanti nama miidhu jiraate irraa ofiisaanii hin qammasani maaliif ofillee miidhamanii namallee miidhu jechuudha. Namoonni tokko immoo gaafa daabboo kennanii fi dhagaa kan jedhan ol jedhii gaafa jedhan gaadi kan argifatan fuulduratti deemii gaafa jedhan duubatti kan deebi'an mirga gaafa jedhan bitaa kan jedhan jiru. Viidiyoo kana laayikiin akka eegaltan nagaa koo isin raanfanne nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan maraatti isiniif haa ta'u jecha har'allee viidiyoo bareedduu tokko isin qabadee dhufeetiin jira. Turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti kan na wajjin gootanidha yoo ta'e wanta isin fayyadu tokko as keessaa argachuun keessan hin oolle akkasuma haaraa taatanii gara chaanaala kana warri dhufaa jirtanii anaa dhufuu baga dhuftanii manni kun isinitti haa baru viidiyoo jaallattan laayik sheer yaada keessan akkuma itti fufetti haafufu wanta komii qabdan gaaffii qabdan anallee waan sheerinaa gochuu barbaadan yoo jiraate koomentii irratti naa barreessuu dandeessu. Akkuma sirriitti argaa jirtanii har'a kan ammoo wanta itti fayyadamaa jiru jalqabaa xumuraatti kan ilaaltan yoo ta'e gaaffii isinitti ta'a jedhee yaadu viidiyoon illee ifaadha. Anillee hagan danda'e ifa isinii godhaa jechuudha. Akka argaa jirtanii rifeensa torbeetti yeroo tokko kan miicodheen jira. Kuni torbee tokko fixee jira baay'ee wayi. Torbee tokko fixee gaafa torbansaa har'a quxuxxuriidha. Akkuma sirriitti argaa jirtanii fufurdiseetiin ofirratti hojjetachuutti jira. Isinillee akkasuma ofii keessan rifeensa keessan harka keessaniin qaqqabaa kunuunsa isinin jechuutti jira. Viidiyoo kanatti aananii jiranillee gadi buutanii akkamittiin akkanitti fayyadamaa jiru tokko lama jettanii yoo na wajjin chaalenjiitti kan fuftanii yoo ta'e isinillee akka irraa isin fayyadamtan shakkiin qabu. Gaayis jarjaraatiin haasaa jira hojiitti baay'ee biizii ta'een jira manni mana madaamii akkuma isinuu beektanii kanaaf haga tokko isiniif ibsuu nayyaalaa jechuudha. Isin immoo jalqabaa gadhumaatti viidiyoo kan caqastan yoo ta'e viidiyoon ifaa isinii galee dheete yaada. Akkuma asirratti argaa jirtanii kuni wanta kana keessa kan jiru roosmerii qurufudii qullubbii adii jechuudha. Kana walitti hojjedheeni qopheessee kaawwadheen jira. Waan kana hojjetattanii ji'a tokko ji'a lama kaawwachuu dandeessu rakkoo hin qabu yookaan immoo isa hin tabalaasha'u. Isinin jee viidiyoo kana gadi irratti hojjedheen ture sallee seentanii ilaaltanii akkamittiin akka hojjetamullee itti fayyadamuu dandeessu. Kun roosmerii fireeshii qurufudii fi qullubbii adiitus keessa jira jechuudha kan hojjedhee kaa'e. Har'a kana immoo kun akkuma asirratti argaa jirtan zayitii qurufudii roosmerii fi qullubbii adii walitti hojjedhee kaa'e kanaanin avukaadoo tokko hojjetadhe jechuudha. Avukaadoo tokko qofan qaba. Avukaadoo kana maashiniitti ergan zayitii kana itti makee walitti daakee booddee kun haala kanaatiin rifeensa kootiin dibuutti jira jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtanii kana keessa gaaffii ta'ee eeganii shakku hin jiru. Gaaffii kan biroo yoo qabaattan immoo koomentii irratti akkuma ammaa keessan yaadni keessan na biraan hafiini. Sinin jedha daawwattoota koo kun haala kanaatiin itti dibaa jira. Baay'een keessa wanta itti fayyadamtu kana daqiiqaa meeqa ofirra tursita yookaan hagam ofirra tursita hagam tursinee ofirra miicuu qabnaa jettanii jirtanii daqiiqaa 30. Daqiiqaa 30 isaa olillee tursuu dandeessu. Garuu warra akka koo mana madaamii keessa jirtanii bakka hojii tokko illee deemtanii isinitti mijatu yoo ta'e isinittiin tolu yoo ta'e baay'ee rifeensatti zayitii yookaan qibaatii baay'inaan dibanii bakka hojii sifachi deddeemuun minaamin namatti hin tolu. Keessattuu ijoollonni mana madaamii keessa jirtan madaamonni waan akkasii hin jaallatanii ani kanaan fayyadamu galgala jechuudha. Yeroo hundumaa galgala rifeensa kollee kanan hojjetadhu kanan miicuu wanta rifeensaaf barbaachisee qopheessee kanan itti fayyadamu galgala malee guyyaa baay'ee biiziidha. Madaamii koos naa jaallattu naa jibbitu waan sanaan galuu xiqqoo ishee dura lippi jedheennaani baay'ee rakkisaadha gaayis. Kanaaf daqiiqaa 30 ofirra tursanii warraa miicanii faayidaa qabaa jechuudha. Rakkoo hin qabu. Isaaf isaa olillee sa'aatii 2-3 illee teessuu dandeessu. Ofirrallee bulchuu ofirrallee oolchuu dandeessu. Maaskii kamiyyuu ta'e kan itti fayyadamtan rifeensaaf ta'edhamee kan gorfame yookaan kan qopheessanii itti fayyadamtan kanneen akka olive oil qofaasa fayyadamuu dandeessu, talbaa fayyadamuu dandeessu. Waan nuti itti fayyadam kamiyyuu haa ta'u, gosa kamiyyuu haa ta'u daqiiqaa 30 ofirra tursanii ofirraa miicuu dandeessu. Isaaf isaa olis kuma isiniin jedhee ittiin ooluu ittiin buluu dandeessu rakkoo hin qabu jechuudha. Inni kun isintu murteeffata. Isa kana akkuma asirratti argaa jirtan jalqaba haga dhumaatti akkasittiin massaajii godhee
itti dibuutti jira jechuudha. Warri rifeensi keessan immoo jajjabaatee eermaaskii kan yookaan wanta rifeensaaf ta'u kanatti fayyadamtan walirraa isinii hiikamuu didee jajjabaate akkatti filtanii didee istishooriidhaan xiqqoo ho'istanii walirraati baasuu dandeessu jechuudha. Akka lallaafee seera qabeessa hirtanii wanti isin itti fayyadamtan keessa seenee guutummaa guutuutti rifeensa keessa moisturaayis godhee isin fayyaduu barbaadan xiqqoo tokkosuu osoo hin taane istishooriidhaan xiqqoo ho'isuu jechuudha. daqiiqaa 2-3 kan hin turre istishooriidhaan ho'istanii booda rifeensi keessan kan jajjabaatu isinii filama. Wanti isin itti dibdanillee keessa seenee guutummaa guutuutti moisturaayisii ta'ee rifeensa keessan hundaaf faayidaa kenna jechuufi inni biraan gaaffii keessanii koomentii tokko irratti kan hin ilaalu rifeensi koo caafiinsa lakkuu qabaa yookaan immoo naaf lamuu didanii jajjabaataa jettanii koomentii jalqabaa viidiyoo kanarratti linkii isaa isinii kaa'ettudha. Viidiyoon kanaan dura hojjedhe rifeensa xiyyoonsaa namaaf lamuu didoo kan jajjabaatu lakkuu qabu yerootti yorraa kan kukkuttan ta'e inni suni badaa deemaa jechuudha irraati. Chaalenjii gootanii waggaa keessatti yeroo 2 yookaan 3 kan hin caalle irraa kukkuttu. Anamma yerootti rifeensa koo irraan kukkuta. Kan irraa kukkutu kun immoo maaliif na fayyadiseetu guys rifeensi koo saffisaan akka dheeratuuf na gargaara na fayyadaa jira jechuudha. Kuni qabatamaanii aga tokko jalqabarratti waa jechuu yookaan waa isinii caqaseen ture. Namni isinii gala namni isinii hin galle immoo homaa gochuu hin dandeenyu. Rifeensi keessan dirqama akkan koo ta'a jechuu koo miti. Namni nama ta'ee uumame malee kennaan nuuf kenname hunduu garaa jechuudha. Uumamaan rifeensa lallaafaa kan qabu jira, jajjabaataa kan qabu jira, jidduu galeessa kan qabu jira, baay'ee gadi bu'aas kan qabu jira. Garuu jaallattanis jibbitanis amantanis amanuu baattanis rifeensi yoo hin qaqqabamin hin guddatu hin jijjiiramullee. Dirqama bakka kan koo kana ga'uu qabaa yookaan akka kan koo kana ta'uu qabaa jechuu koo miti. Bakkuma jirutti waan qabdanii mana keessan keessatti kunuunsitanii rifeensa keessan zanaa gootanii bareeffattanii itti akkasiin bashannantanii fidha malee akkam koo kana sinii ta'aa jechuu koo miti. Yaanni koo sinii galeedheetii yaada. Sinis immoo ani siniin ol beekumsa ogummaa qabaadhe miti. Anaan kan na fayyadu namallee fayyada kan jedhu kanan sheersinee gochaa jiru. Naan olitti immoo professional rifeensaa warri taatanii yaada keessan koomentii irratti nu qoda hunduma keenya nu fayyadaa jechuudha. Kan tokko beeku tokko hin beeku. Kan ani beeku isin hin beektanii kan isin beektan immoo ani hin beeku jechuudha. Gaaffiin nama tokko immoo hunda keenya yookaan gaaffii namoota hedduu ta'ee wanta isinitti himu kun immoo deebii ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtanii wanti ani itti qopheessee jiru akkuma isiniin jedhee ifa isiniif haa ta'u isiniif haa galu jedheetiin irra deebi'ee dubbachuutti jira. Avokaadoo tokkoo fi roosmarii qurufuudii qullubbii adii kan of keessaa qabu kana kun suura isaas gubbaarratti ni maxxansee jira ilaaluu dandeessu. Kana qopheessanii keessanii itti fayyadamuu dandeessu walitti daaktanii jechuudha. Zayitii kanallee qofaatti fayyadamuu dandeessu. Ani garuu avokaadoo tokko manumatti waan argeefin itti dabalee maaliif kanatti hin fayyadamu jedhee qopheessee haala kanaan itti fayyadamuutti jira. Rifeensa keessa yeroo itti kennitanii daqiiqaa irra keessan boqonnaa keessan irraa guuttanii kan qaqqabdanidha yoo ta'e fuulduraan kan ciccite jettanii qixxa lamaasaa kan ciccite duubaan kan ciccite irraa kukkutaa wal qixxaachaa deema kan jajjabaatu lallaafaatti deema. Kan biraa fireeshiitu margaa deema waan ta'eef yerootti irraatii kan kukkuttan yoo ta'e wal qixxeessitanii ofii keenya kamitti irraa kunnaa mana rifeensaaf deemne sirreeffachuu hin dandeenyu kana sanaan argannu jettanii ijoolleen mana madaamii keessa jirtan siniin hubadhanis sana waan hin beekuuf rakkoo sana waan hin beekuuf ofii keessan mana keessa harka keessan keessa jira bakka walumaa galatti harka keessan keessa jira jechuudha. Yeroo keessan itti fayyadamaa hin shawwadamina. Kun akkuma asirratti argaa jirtanii viidiyoo koo yookaan immoo wanta ijoo godhadhee dhufee hin irraanfannee ittuma jira. Gaaffii kabiraanis waan natti dhufaa jiruuf kan isin gaafattan deebii isinii taa'ee kun xumuree haala kanarra gahee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee ergan irraa kutee ji'a 2 guutee jira isiniin jedheera. Fuuldura isaa baay'een irraa kutee akkamittiin akkan irraa kute yookaan isinis akkamitti irraa kutuu dandeenya rifeensa keenya ofii keenya wal qixxeessine kan duubaan arginu kan fuulduraan arginu yoo jettan akkamittiin akkasiin kutuu dandeessan ogeessa yookiin ogeetti akkasiin taatan viidiyoon jalqaba koomentii linkii isaa isinii kaa'aa jechuudha. Rooma seentan sanarra gadi tuquun illee seentanii argachuu dandeessu. Gaayis kunoo xumureetiin jira jechuudha. Maaskii koo kunoo xumureetiin jira. Erga xumuree booda feestaaliittidha jechuudha. Garuu umarratti har'a wanta na mudate budii jettu wanta na mudate jechuudha. Anis nan dogoggore yeroo tokko hojii xumuree galgalallee rifeensa koo kanan hojjetadhu kanan miicullee kanan filullee kanan maal godhu garuu
har'a kana waasha godhamee jechuudha. Viidiyoo kana yeroo lama guyyaa lama kana waraabee jiru. Guyyaan rifeensa koo teermaaskii gaafa dibu otoo nan rifeensa irraa hin miiccatiin madaamiin intalli koo dhukkubsattee waliin mana yaalaa deemii naan hin jettu seetan kiiwu jechuun amma akkan jedhee isinitti hin beeku gaarabbii daqiiqa 5 keessatti rifeensa koo miicee bishaan isaatu irraa coccabu fooxaatiin irraati yeroo rukuteen ishee wajjin mana yaalaa deemee dhufee achumaan oolee achumaan galgala yeroo galu gogee jechuudha. Rifeensi isin jalqaba argitan lallaafaan namatti tolu sun kunoo akka kanaatti kishin jedhu seetanii argitanii anillee rifeensi koo kuba keessan jajjabaata jechuudha. Akka argitan miti humnaan yookaan immoo obseetiin wanta rifeensa koo barbaachisullee adda baasee waan hin beekuu fi qas jedhee filuutti jira kunuunfachuu maal gochuutti jira malee nama jajjabaata jechuudha. Nuti uumamaan Itoophiyaawwan yookaan Abashaan rifeensa uumaan jajjabaataa qabnaa jechuudha. Kennaadha kun homaa gochuu hin dandeenyu. Kennaa Waaqayyo namaa kenne immoo nutis immoo ogummaa itti daballee siistema birootti daballee ittiin rifeensa keenya sirreeffannu hedduun isaanii jiru jechuudha. Akkuma sirriigaa jirtanii dibanni koo kan waggoota dheeraaf itti fayyadamaa jirudha. Qullubbii adiirraa kan hojjetamee fi kokonaatii baaziliin warreen kana sada walitti qopheessee jira. Amma baay'ee aaree jira dhugaa rabbi. Kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Kun akka kanaatti gogee jechuudha. Maal jedhee isinitti himuu hin filamu maalin jedhu sagalee qaba bakka saayileenti irraa godhe malee hin iyyaa jechuudha. Aksheedha. Kunoo kana ta'ee jira. Akkuma argaa jirtan filaan keessan bahu. Baay'een keessa rifeensa keessan kan isin miidhan akkan koo kana yeroo ta'e siistema itti fayyadamtan wallaaltaniitu rifeensa keessan isinirraa ciccitaa dhumaa deemaa jechuudha. Kanaaf ammanii maal gochuun qabame? Isin akka keessanitti maal jettu? Mi'a aga xumuraatti viidiyoo kana kan xumurtanidha yoo ta'e isinillee akkasiin siistema kana argattan shakkiin qabu. Amma kana aariisa toon girgiddaatti of gaachee of falatee hin jibbu. Vaaziliinii kunoo qopheesseetii jira. Walirraa hiree qoqqoodeen jira jechuudha. Amma obsanaanaan goromsaa dhuga jedhanii gaayis waan gaarii itti ba'uuf kufanii ka'uu waanuma jiru. Chaalenjii keessa darban gaarummaa fuuldura akka jiru isinillee akka beektanii kunoo qibaatota kana sadan isaanii walitti makeen jira. Baay'ee wayi qibaatii amma kana isaaf inna namoonni jettanillee jiraachuu dandeessu. Keessattuu qibamoonni mana madaamii qibaatii hedduudha kan isin saantima keessan baastanii bittan akkaataa itti fayyadama keessanii murteessaadha. Yookaan qalbiin itti fayyadamtanii yookaan immoo hin ta'a jettanii of hin abdachiistanii haamilee obbuustu jechuudha. Ijoolleen tokko gaaffii isin gaafattanii baay'ee tokko nama ajaa'iba. Waggaa meeqatti ji'a meeqatti akkasii ta'etu warra akkasii sinfinna bakka sana footaasin. Hamman koo dirqama gahuu gahaa jechuu koo miti bar gaayis. Walaa hubannu walaa caqasnu bakkuma jirutti waan qabdani kunuunfadhaa jechuudha malee bakkaan koo gahuu dhiisuu danda'a. Kan naan uriis immoo rifeensa dheeraa baay'ee qabaachuu dandeessu walii gargar sinii galee walaa hubannu walaa caqasnu. Akkuma sirriitti argaa jirtanii rifeensi kushi jedhee tuulla xaafii cidii xaafii tuullaa badeemu maali isiniin jedha akkas ta'e kun amma haala kanaatiin filaa jira jechuudha. Viidiyoo shoortii godhee keessaa kukkuteen malee viidiyoo dheeraadha. Amma kara tokkoon fixee kara tokkotti darbeen jira. Obsa barbaada ganni kun obsa barbaada. Baay'ee galgaladhaa baay'ee dadhabeen jira. Haa ta'u garuu rifeensi koo akka hin taane ta'e yookaan akka hin barbaadetti hin hojjetanne taanaan anaan hirribni nan qabu gaayis dhiifama naa godhaa malee qoosaa rifeensaan beeku ani nagaa sin qabu rifeensi koo hin hojjetamne sirreeffanne taanaan keessi koollee nagaa hin argatu. Egaa kunoo akkuma sirriitti argaa jirtanii baaziliinii kokonaatii fi qibaatii qullubbii adiirraa hojjetame fasaashii kana rifeensa keenya baay'ee gaariidha. Saffisa dheerina isaallee kan dabaludha. Viidiyoo kana gadi otoo seentanii argitanii baay'ee tokko isin fayyada jechuudha. Warri haaraa taatanii dhufaa jirtanii gadi seenaatii ilaalaa yoo jaallattanii yaada keessan naaquudha. Viidiyoo laayikii sheerii gochuu akkasuma sabiskiraayib gochuu dafaa sabiskiraayibillee 10,000 isoo gallee maal isinitti fakkaata? Guys, kun akkuma argaa jirtanii rifeensi kushush jedhaa jiru kun baay'ee jajjabaata dhugaa rabbii jecha baay'ee jajjabaata. Erganii suu ta'ee akkasitti walirraa sassaaqee dibata kana itti dibee booda nan bulcha jechuudha. Hojjechuuf deemta akkanaan hin jenne akka kanaatti erga filee xumuree nan bule kana godhee nan bule ganama keessaa boroodha otoo hojii madaamitti hin bahiini kunoo erga walitti xaaxee haala kanaan bulshee booda hoo jettu maal jettu meesiin kanarratti kunoo haala kanaatti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha daawwattoota kiyya. Jalqabni koo roosmerii ooyilii roosmerii quruufudii qullubbii adii waan of keessaa qabuu fi avukaadoo tokkotti fayyadamee achiin booda miicee erga miicee booddee dhumni isaa akkuma isiniin jedhe jidduutti hojii deemee achi deebi'u rifeensi kushedhee na eegee jira.
haala kanatti fayyadamee kun amma ofirratti quxuxuree hojjechuutti jira jechuudha. Isinis immoo waan isinitti tolu rifeensa keessaniif tamacha'u gadillee shurrubbaa dhahachuu dandeessu, quxuxurii gochuu dandeessu. Inni guddaan kan isin fayyadu rifeensa keessan qaqallistanii hin hojjetateena qaqallisanii hojjetatanii ni buqqaa ni ciccitaa ni caccaba yeroo filamu yeroo hiikamu yeroo miicamu wanti keessaa babboo jira waan ta'eef isa kanarraa ofii gaafa irratti hojjetachuu bara mana rifeensaatti fiigina saantiba keessan qusadha. Kinoomii keessanii akkaataatti fayyadama isaa bara rifeensa keessan illee kunuunfadha bakka jirutti siniifaa guddatu siniifaa bareedu viidiyoo kanatti wal fayyadamtan carraa qabeessa agammaatti waan wajjin turtanii fi hedduu galatooma ulfaadha. Viidiyoo biroo nagaa walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa nagaa ta'a. Like share like akka eegaltanii